Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Dhaggeeffattoota TV humna wangeelaa Waaqayyoon abbaa keenya guddisnee galateeffannaa. Hunduma keenya nagaadhaaf fayyaatti nu eegee nu geggeessee har'aan waan nu geef maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Hundumti keessan akka yaadattan torban ja'an darban yaada Waaqayyoo beekuu isa jedhu irratti dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjiniin ilaalle. Hundumti keenya warri isaa wajjiniin jirru warri gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gooftaa jireenya keenyaa godhannee fudhannee yaada isaa akka nuyi beennutu Waaqayyo barbaada. Yaada Waaqayyo akka dhuunfaatti beekuun, yaada Waaqayyo akka maatiitti beekuun, yaada Waaqayyo akka biyyaatti beekuun, yaada Waaqayyo waldaa keenyaaf qabu beekuun, yaada Waaqayyo dhaloota keenyaaf qabu beekuun Waaqayyo wajjin jiraachuu keenya keessatti baay'ee humna guddaa isaatu qaba. Kanaaf hundumti keessanii torbanoota ja'an darban isa kana irratti Waaqayyoon kadhachaa, yaada Waaqayyoo dhaggeeffachaa, yaada Waaqayyoo barbaada akkasin turtan abdiin godha. Ammas ittuma fufuudhaanii Waaqayyo yaada isaa nama attamitti mul'isaa isa jedhutu walii wajjiniin ilaalla. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraa argan dubbisee booddee Waaqayyoon walii wajjin kadhannee dubbii Waaqayyoo walii wajjiniin barra. Akkeedha. Fakkeenya jireenya bara sadarbu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoos akkam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasu hubachuudha. Hin kadhanna Waaqayyoon. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa jireenya hunduma keenya nagaadhaaf fayyaatti eeddee geggeessite nu wajjiniin taatee har'aan waan nu geesseef maqaa Yesuus Kiristoosiin baraa hamma bara baraatti waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Yaada kee baruudhaafitu yaa Waaqayyo dubbii kee keessaa walii wajjiniin attamitti yaada kee baruun akka danda'amu baraa irraa yaada kee akka nutti mul'iftu akka nutti argisiiftu barbaanna. Akka dhuunfaatti, akka maatiitti, akka waldaatti, akka sabaatti yaada kee baruu barbaanna gooftaa. Yaada kee dhaloota keenya irratti qabdutu arguu barbaanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ija tokkoon keenyaa bantee yaada kee warra dubbii kana dhaga'aa jiran hundumaa irratti yaa Waaqayyo yaada kee argisiisuun jaalala kee haa ta'u. Anis dadhabaan garbicha kee dubbii kee qajeelchee dubbachuudhaaf na gargaari. Yeroo kana booddee qabnu yeroo eebbaa nu godhi. Maqaa isattiin nu jaallatte maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo yaada isaa namatti mul'isaa inni irraa nuyis immoo yaada Waaqayyoo beekuutu yookaan baruutu nurra jira. Inni kun dirqama Waaqayyoo wajjin jiraachuu keenya keessatti jenneera. Egaa akkamittiin yaada Waaqayyoo barra iseedhu yoo ilaalle tokkoffaan namoota attamitti Waaqayyo yaada isaa agarsiisanii namoota yaada garaa isaanii haareffatan yookaan immoo namoota qalbii isaanii jijjiirratanitti Waaqayyo yaada isaa argisiisa. Hin yaadattu yoo taatanii Yohaannis Cuuphaan Kiristoos Yesuusiin duratu ergame. Yeroo ergamee tajaajila isaa dhufee jalqabu mootummaan Waaqayyoo dhiyaateeraatii yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedheetu jalqabe. Kiristoos isa booddeedhaan dhufaa jira. Kiristoos immoo mootummaa Waaqayyoodhaa fidee dhufaa jira. Inni immoo karaa haruudhaafitu Kiristoosiin dura ergame. Kanaaf maal godhaa jira? Yaada namootaatu mootummaa Waaqayyoof qopheessaa jira. Mootummaan Waaqayyoo ishee Kiristoos fidee dhufaa jiru kuni qalbii haara'etti yaada geeddarametti mul'ata sababa ta'eef isinitti mootummaa Waaqayyootu dhiyaate. Mootummaa Waaqayyootu isin gidduu dhufaa jira. Kanaaf iyyuu akka kaleessaa akka dheengaddaa miti. Amma yaada garaa keessanii haareffadhaa. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhee isaanitti lallabaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis tajaajila isaa yeroo jalqabe mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhee isuma Yohaannis Cuuphaan lallabeetu Kiristoosis lallabe. Har'as firoota koo isinittan himaanii yaada Waaqayyoo baruu barbaaddu yoo ta'e yaada Waaqayyoo akka argitaniif duraan dursa yaadi garaa keessanii akka inni haara'utu barbaada Waaqayyo. Yaada haara irrattitu yaada isaa fida. Qalbii haara irratti, sammuu haara irratti, jireenya qalbii diddiirrate irrattitu Waaqayyo maal godhaa? Yaada isaa fida. Yaada isaa irra kaa'achuudha. Kanaaf isin warri yaada Waaqayyoo baruu barbaadanii Waaqayyo akka isiniin jedha yaada garaa keessanii haareffadhaa isinii. Ani immoo yaada kun isin hubachiisa jedheetu dubbata. Kanaaf Phaawulos ergamaan warra Roomeetii yeroo barreessu maal jedha? Fakkeenya bara isa darbu kanaa duukaa hin bu'inaa jedha. Biyya lafaa keessa jirtu, biyyi lafaa kun immoo hin dabarti. Fakkeenya isheen fudhatinaa, jireenya isheen jiraatinaa jira. Maal godhaadhaa? Yaada garaa keessanii haareffadhaa malee jira. Akka biyya lafaatti ilaaltu, akka biyya lafaatti yaaddu, akka biyya lafaatti dubbattu, akka biyya lafaatti jiraattu, akka kanattiin yaada Waaqayyoo baruun hin danda'amu jira. Maal godhaa malee? Akka kanatti jiraachuu dhiisaati isa kanarraa yaada haaraa,
isa waaqayyotti dubbachuu danda'u, yaada haaraa isa waaqayyo irratti yaada isaa fiduu danda'u uummadhaa malee isa kan biyya lafaa kana hin fakkaatinaa jedheetu isaanitti dubbata. Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 9 fi lakkoofsa 10 irraas yoo ilaaltani waa'ee jireenya haaraatu dubbata. Phaawulos ergamaa iddoo sanatti akka jedha lakkoofsa 9 irraa soba walitti hin dubbatinaa, namummaaf moofaa hojii isaa hundumaa wajjin ofirraa baaftaniittu, namummaa haaraa uffattaniittu, inni hubannaa isa akka fakkaattii isa uume bira ga'uudhaaf yeroo hundumaa haareffamuutti jira jedheetu dubbata. Soba walitti hin dubbatinaa jedha. Sababiin isaa maaliif jennaani namummaa moofaa ofirraa baaftaniittu isiniif. Namummaa moofaa jiraachaa turtanii duri gaafa gooftaa fudhattan nama haaraa taatanii, yeroo nama haaraa taatan immoo jireenya moofaatu ofirraa baaftanii. Sobigaa jireenya moofaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu waan jireenya moofaa fakkaatu sana hin godhina, isinis ofirraa baaftaniittu waan ta'eef maalimmoo uffattan jedha, namummaa haaraa uffattanii. Namummaa haaraan kun immoo maanni isa waaqayyoon fakkaachuudhaaf inni immoo yeroo hundumaa haareffamuutti jira. Biyya lafaa kanarraa wanti har'a haaraa bor moofaadha. Konkolaataa yoo fudhattan har'a haaraa bor moofaa, mana yoo fudhattan har'a haaraa bor moofaa, uffata yoo fudhattan har'a haaraa bor moofaa. Wanti har'a haaraadha jedhame guyyaa tokko bulee jennaan, namni itti fayyadamee jennaan wanti sun deebi'eetu moofaa ta'a. Waan isin dinqu keessaa jireenyi haaraan inni nuyi karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos arganne garuu jireenya moofaa adeemu miti. Jireenya har'a haaraa ta'e bor immoo moofaa ta'e utuu hin ta'in jireenya yeroo hundumaa haaraa adeemuudha jedhetu sagaleen waaqayyoodhaa dubbata. Har'a caalaa bor jireenyi nuyi gooftaa wajjin jiraannu haaraatu adeemachuudha. Isa ganamaa caalaa inni waaree booddee haaraatu deemu. Yeroo dubbii waaqayyoo nyaachaa deemu, yeroo waaqayyotti guddachaa deemu, yeroo yaada waaqayyoo hubachaa deemu, yeroo waan hafuuraatti guddataa adeemnu jireenyi keenya maal ta'a deema? Itti caalaa haaraatu adeemachuudha. Hamma eessa ga'utti? Amma fakkaatti ilma waaqayyoo bira ga'utti, hamma qixxee guutummaa Yesuus Kiristoos bira ga'utti jireenyi kiristaanotaa yeroo hundumaa haaraa akka adeemu sagaleen waaqayyoo nutti hima. Phaawulos ergamaanii inni alaa namummaan keenyadha. Yoo gad deebi'aa deeme iyyuu inni alaa namummaan keenya akkuma nama sakaanii gad deebi'aatu adeemu. Umuriin dabalaa yeroo adeemu namni dulloomaatu adeemu. Namni dulloomaa yeroo adeemu bifisaa gad deebi'aatu adeema. Qaamni isaa dadhabaatu adeema, humni isaa dadhabaatu adeema, dulloomaa deema namni fooniis. Haa ta'u iyyuu malee jedha Phaawulos, inni alaa dulloomaa deema, dadhabaa deemuu danda'a. Inni keessaa namummaan keenya garuu namummaa lama qabna nuyi. Isa alaa, isa keessaa. Waaqayyo isa keessa keenyaatti wajjin haasaa kan inni qabu. Waaqayyo hojiinsaa keessa namummaa keenyaatti wajjin malee ala namummaa keenyaa wajjin hin miti. Kana jechuun ala namummaa keenyaatti dhimma hin qabu jechuu miti. Haa ta'u iyyuu malee keessa keenya wajjin waaqayyo dhimma kan inni qabu, keessi keenya garuu maal ta'aa deema jedha? Haareffamaatu adeema. Egaa maal nutti agarsiisa kutaan dubbii waaqayyoo kuni? Yeroo nuyi bultiidhaa bultiitti haara'aa yeroo deemnu maal ta'aa deemna jechuudha? Yaada waaqayyoo caalmaatti hubachaatu adeemna jechuudha. Yeroo jireenya moofaarraa hiiqaa, jireenya isaa haaraatti immoo maxxanaa deemu, jireenya isa moofaarraa fagaachaa, jireenya isaa haaraa immoo keessa lixaa hammuma nuyi deemnetu yaadi waaqayyoo nutti achi as ba'aa deema jechuudha. Kanaaf firoota koo akkamittan yaada waaqayyoo argaan yoo jettanii na gaafatu ta'e jireenyi keessan haaraa hamma adeemutu waaqayyo immoo yaada isaa isinitti fidaa deema. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ergaa Phaawulos qulqulluun warra Efesooniif barreesse boqonnaa 4 lakkoofsa 22 hamma 24tti yoo ilaalle immoo akka jedha Phaawulos. Ergaa Phaawulos qulqulluu warra Efesooniif boqonnaa 4 lakkoofsa 22 kaasee akka jedha. Lakkoofsa 22 kaasee yaada namummaa moofaa isa duritti jiraachaa turtanitti isa kajeellaa nama gowwoomsuun mancee of keessaa baasa. Hafuuraa yaada garaa keessanii keessatti haareffama. Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaattii waaqayyootiin uumamee uffadhaa jedheetu dubbata. Yaada namummaa moofaa isa kam? Isa duritti jiraachaa turtan. Isa kajeellaa nama gowwoomsuun mancee sana jedha. Of keessaa baasaa jedha Phaawulos warra Efesooniin.
namummaa hafuura yaada garaa keessanii keessatti immoo haareffamaa jira. Hafuura yaada garaa keessanii keessatti maal godhaadha? Haareffamaa jira. Namummaa haaraa isa kamiin? Isa qajeelummaadhaaf qulqullummaa dhugaatti Waaqayyoon fakkaatu sana immoo uffadhaa jira. Yeroo nuyi kana godhaa deemnutu yaadi Waaqayyoodhaa nutti argamaa deema jechuudha. Maaliifan yaada Waaqayyoo arguu dadhabee? Maaliifis Waaqayyo yaada isaanitti mul'isuu didee? Attam godheen yaada isaa arguu dadhabaa warri jettanii saba Waaqayyo yaada isaa isinitti agarsiisuu waan barbaaduuf wanta gochuun isinirra jiru isinitti maayira. Innis maanni yaada garaa keessanitti haareffamaa jira. Namummaa haaraa uffadhaa. Yeroo sana yaada koon isinitti maa jedheetu dubbata Waaqayyo. Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 16-17 dhadhee yoo dubbifanne akkeedha. Maatiyos yeroo barreessu Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 16-17 homtinuu erbee haaraa takkaan miiccamin uffata moofaatti hin erbu. Erbichi haaraan uffata moofaa sana hin tarsaasa. Tarsa'inni isaa isa duraa kan caalu hin ta'a. Akkanuma immoo daadhii wayinii haaraa qodaa bososaatti hin naqani. Kana yoo godhan qodichi hin dho'a, daadhichis hin dhangala'a. Qodichis hin bada, daadhii wayinii haaraa qodaa jabaatti hin naqamu malee. Qodichis akkasitti hin oolu isaaniin jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo barsiisu maal jedha? Homtinuu takkaa erbee haaraa takkaan miiccamin fuudhee uffata moofaatti hin hodhee takkaa ta'ee hin beeku kun jedhe. Yoo kana gootaniitu ta'e maal godhadhe? Uffata isa moofaa sanatu erbeen inni haaraan suni humna waan qabuuf jabaadha waan ta'eef fayyaadha haaraadha itti namni hin gargaaramne hin bososne waan ta'eef inni sun garuu bososaa dulloomaa dadhabaadha sababa ta'eef erbee haaraa fuutanii uffata moofaatti yoo hodhitanii uffata sana tarsa'inni isaa immoo isa duraa kan caalutu ta'a jedha. Lafa naanneffameetti itti hodhame hundumaatiin kara sana hundumaa waan harkisuu fi tarsa'inni moofaa uffata dulloomaa sanaa caalmaa akka inni ta'utu gooftaan Yesuus Kiristoos barsiise. Akkasuma immoo namni daadhii haaraa fuudhee gaanii bososaatti hin naqu. Yoo akka godhe daadhiin sun haaraadha humna qaba sababa ta'eef maal godhe jedhe gaanii sanatu cabsa. Gaaniin sun hin cabee qodaan badeera jechuudha. Lammaffaa immoo daadhiin sunis hin dhangala'aa jedhe. Akkas akka hin taanetti namoonni daadhii haaraa fuudhaniitu gaanii haaraatti yookaan qodaa haaraatti naqu jedhetu dubbata. Maal jechaa jira gooftaanii? Yaada haaraan fidee dhufe, mootummaa Waaqayyoon fidee dhufe, mootummaan fidee dhufe kana jireenya moofaatti naquu hin danda'u jechuusaati. Yoon jireenya moofaatti naqee jireenya sana tarsaasa, jireenya sana balleessa, qooda jireenya sana fayyisu, qooda jireenya sana deebisu, jireenya sana tarsaasa jedhetu dubbata. Kanaaf maal godhaa jechuusaati? Gaanii haaraa ta'a. Yeroo isin gaanii haaraa taatanii ani immoo yaada Waaqayyoo yookaan immoo waan haaraan isinitti naqaa jechuusaati. Firoota koo Waaqayyoo Waaqa waan haaraati. Yeroo hundumaa Waaqayyo ijoollee isaatiif waan haaraa qaba. An waan haaraa nan godhaadha Waaqayyo. Yoom yeroo hundumaa Waaqayyo haaraa godha malee miiruma isaatitti dhufee si'a tokko waan haaraa godhe si'a tokko immoo waan godhu wallaala miti Waaqayyo. Waaqayyo bara hundumaa keessatti waan haaraa qaba. Meerre wanti haaraan Waaqayyo qabure an takkaa waan haaraa argee hin beeku yoo jettani waan haaraa arguudhaaf jireenya haaraa qabaachuutu namarra jira. Namoonni jireenyi isaanii yeroo hundumaa haaraa ta'e Waaqayyo yeroo hundumaa jireenya isaanii keessatti waan haaraa naqa. Kanaaf har'a yoo jireenya keenya qopheessine jireenyi keenya haaraa yoo ta'e Waaqayyo jireenya keenya keessatti yaada isaa naqa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti yoo ilaaltanii gooftaan Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemiin naquudhaaf yeroo ka'e Yerusaalemiin ulfina isaatiin naquudhaaf yeroo ka'e ilmoo harree akka raajichi dubbateetti yaabbatee dhaquutu irra jira sababa ta'eef gara gandeen naannoo isaanii jiranitti bartoota isaa erge. Dhaqaa yeroo gandichatti yookaan mandara sanatti yeroo galtanii ilmoo harree takkaa namni yaabbanne tokko hin argitu. Ishee hiikaatii naaf fidaa. Yoo namni sin gaafate immoo gooftaadhaaf barbaachiste jedhaa itti maal. Ilmoo harree ishee akkamidhe? Ishee takkaa namni yaabbanne, ishee takkaa waatti hin fe'amne. Kana jechuun maanni haaraa jechuusaati. Haaraan barbaada jechuusaati.
waan isin dinquu gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kan dhufee bartoota walitti qabu yeroo jalqabee warra Fariisotaa keessaa nama tokko iyyuu waamne, warra seera barsiisan keessaa tokko iyyuu waamne, warra Saaduqootaa keessaa tokko iyyuu waamne, warra Israa'eliin geggeessan keessaa tokko iyyuu waamne. Namoota muuxannoo hin qabne, namoota muuxannoo hin qabne, keessi isaanii duwwaa ta'ee kan jiru, yoo waan haaraa argan waan haaraa fudhachuu kan danda'u, baakgiraawundii isaan itti hidhaman kan hin rakkifne isaan akkasii naannoo Galiilaa keessa barbaadeetu isaanii waame. Yihudaadha kan waame nama tokko duwwaadha bartoota warra 12 keessa. Innis immoo isa dabarsee kenne Yihudaa duwwaa. Kanaachi warri 11 kan isaan waaman Galiilaa keessaati. Isaan kanatu funaane waan haaraa dhaqee isaanitti naqe. Sababiin isaanii jireenyi isaanii haaraadha. Waan itti hidhaman muka abbaa keenya, seera abbaa keenya kana dhiisuu hin dandeenyu waan jiran hin qaban sababa ta'eef dafanii waan gooftaan itti himu sana fudhatu. Har'a waan itti hidhamtee jirtu sana yoo gadhiifte ati muka itti hidhamteer, seera itti hidhamteer, waan jireenya kee qabee jiru yoo gadhiifte Waaqayyo immoo yaada isaa jireenya kee keessa kaa'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Tokkoffaan qalbii haaree barbaada Waaqayyo yaada isaa gara keessan fiduudhaaf. Lammaffaa namoota yaada Waaqayyoo qaban, namoota Waaqayyo yaada isaa isaan bira kaa'e wajjiniin walitti hidhachuutu nurra jira. Yaada Waaqayyoo beekuudha. Sababiin isaa Waaqayyo karaa kamiin yaada isaa mul'isa yoo jettan, karaa namoota isaatiitu yaada isaa mul'isa Waaqayyo. Hin yaadattu yoo ta'e hojii ergamootaa boqonnaa 10 irraa Qarneliyoos nama jedhamu tokkotu Waaqayyoon kadhata. Waa'ee Qarneliyoos macaafa qulqulluun yeroo dubbatu nama Waaqayyoon kadhatu, nama Waaqayyoon sodaatu, nama qajeelaa jedha. Maatii isaatii wajjiniin jira. Ilaalaa namni kun nama kadhataati. Ilaalaa namni kun nama Waaqayyoon sodaatudha. Ilaalaa namni kun nama qajeelaadha. Nama Waaqayyoon jaallatudha namni kun. Kadhannaa isaa dhagayeetu Waaqayyo ergamaa isaa Waaqarraa erge. Ergamaan dhufee maal jedhaanii Phexrosi iddoo akkas akkasii jiraati. Dhaqii Phexrosin fichisiisee hamma inni dhufutti waa gochuu hin danda'an jedheen ergamaan. Waan isin dinqu ergamaan Waaqayyoo Waaqarraa ergamee dhufe Qarneliyoositti garuu waan tokko yuututti nimin ol deebi'e. Maal duwwaatti mee nama Waaqayyo yaada isaa bira kaa'etu jira. Karaa sana yaada mana keetiif qabu, yaada siif qabu, yaada biyya kanaaf qabu Waaqayyo hin mul'isaati. Nama sana dhaqii fichisiifadhu jedhe. Akkuma ergamaan Waaqayyoo biraa deemanitu Qarneliyoosi namoota mana isaa keessa jiran hojjetoota isaa fuudheetu iddoo Phexros jiru ergamaan itti mersa hubatee achitti ergee Phexrosin fichisiifate. Phexros dhufee yeroo jalqabaatiif mana warra ormaa warra Israa'el irraa adda ta'an jechuudha. Wangeela yeroo jalqabaatiif Phexros dhufee achitti lallabe. Utuu Phexros lallabaa jiru ayyaanni hafuura Waaqayyoodhaa isaan irratti dhangalee yaada Waaqayyoodhaa baranii, yaada Waaqayyoo hubatanii. Kanaaf firoota koo yaadi Waaqayyoo karaa namoota isaatii mul'ata. Nama hundumaatu immoo yaada Waaqayyoodhaa baatee deema miti. Kanaaf iyyuu nuyi namoota yaadni Waaqayyoo bira jiru adda baafne isaanirraa baruun isaan dhaggeeffachuun barbaachisaa akka ta'etu kutaa sana keessatti walii wajjin ilaalla. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 26 kaaftaniis yoo ilaaltani muratteen Itoophiyaa tokko biyya Yerusaalemiin dhaqee Waaqayyoof sagadee utuu inni deebi'aa jiru konkolaataa kotte duudaadhaan harkifamu yaabbate. Hafuurri qulqulluun Filiphos bira dhaqeetu ka'iitii gara namicha sanaatti gadi bu'i jedheen. Dhaqee namichichatti bira gaafa inni gadi bu'u namichi macaafa raajii Isaayyaasiin dubbisa ture. Itti hiqee ilaale Filiphosiin waan dubbisaa jirtu kana hin hubattaa jedhee gaafate. Akkamittiin utuu namni nan barsiisin, utuu namni natti hin himin akkamittiin hubachuu danda'a jedhe. Wanti namichi dubbatu isa waa'ee Kiristoos Yesuus barreeffame ture. Isa waa'ee Yesuus dubbatu Isaayyaas kan barreesse akka hoolaa rifeensi irraa muramuudhaaf deemuutti afaan isaas hin saaqqanne isa jedhu dubbisa ture. Namichi kun raajiin kun waa'ee ofii isaa dubbatamu waa'ee nama kan biraati. Namni natti himne akkamitti naa galuu danda'a kun jedha. Yeroo sanatu Filiphos taa'eetu itti hime waa'ee maalii akka ta'e. Macaafa qulqulluun kun karaa hafuura Waaqayyoo warra qabanii namootaatu hiikama. Yaadi Waaqayyoo walumaa galatti karaa namoota Waaqayyoodhaa namatti mul'atu sababa ta'eef namoota Waaqayyoo yaada isaa bira kaa'e dhaggeeffachuun yookaan immoo isaan simachuun barbaachisaa akka ta'e karaa isaanii Waaqayyoo yaada isaa akka inni mul'isutu dubbii Waaqayyoo keessaa karaa garaagaraa walii wajjiniin ilaaluu dandeenya. Abrahaamii hundumti keessan akka beektan macaafa seera uumamaa keessatti namoota simate amala isaa ture. Abrahaam keessummaa simachuun
waaree booda gadi ba'eetu mana isaa jala taa'ee nama eega keessummaa mana isaatti nama simatu nama nyaachisu nama obaasu nama mana isaa boqotee deemutu barbaada. Isa booddee gaaf tokko namoota 3 simate akkuma kaleessaa akkuma deengaddaa akkuma yeroo darbeereetu nama simate. Namoonni inni simate sun Waaqayyo ture. Waaqayyotu mana Abrahaamitti simatame. Erga mana Abrahaamiin Waaqayyo boqotee booddee Waaqayyo michuu koo Abrahaamiin yaada garaa koo nan dhoksaaree jedheetu biyya Sodoomiif Gamooraa irratti waan gochuudhaaf jedhutu Waaqayyo Abrahaamitti dhaqe hime. Maalintu yaada Waaqayyo biyya Sodoom irratti qabu bare Abrahaam yoo jettani namoota simachuudhaan namoota Waaqayyo simachuudhaanitu bare Abrahaam. Yeroo namoota Waaqayyo simannu yaada Waaqayyoodhaatu barra. Sababiin isaa Waaqayyo karaa namoota isaatii yaada isaa mul'isa sababateef. Sadaffaa akkaataan akkinu itti yaada Waaqayyo hubannu yaada keenya waan Waaqarraatti hidhuudhaanitu yaada Waaqayyoodhaa hubanna. Ergamaan Phaawulos isanni warra Qolaasiyaasiif barreesse boqonnaa 3 lakkoofsa 1-4 yoo dubbifne akka kana jedha. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta Waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jirutti barbaada. Yaada garaa keessanii wanta Waaqa irra jiruttidha malee wanta lafa irra jirutti hin hidhinaa. Isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqa keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuudhaaf jirtu jedheetu dubbata Phaawulos. Egaa Kiristoosii wajjin warra kaatan erga taatanii jedha. Yaa warra Qolaasiyaas isin amma Kiristoosii wajjiniin kaataniittu. Kiristoosii wajjin deemuu jalqabdaniittu. Jireenya Kiristoosii wajjin jiraatan jalqabdaniittu. Erga warra isaa wajjiniin kaatan taatanii jedha. Iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jirutti isa barbaadaa. Kiristoos inni isin wajjin kaatan kun, Kiristoos inni isin wajjin karaa jalqabdan kun, Kiristoos inni isin isaaf jiraachuu jalqabdan kun inni Waaqa keessa gara mirga Waaqayyoodhaa taa'ee jira. Iddoo sanatti isa barbaadaa. Iddoo inni taa'ee jiru hima. Phaawulos ergamaan sababiin isaa maaliif? Iddoo namni waa barbaadu iddoo beekuun barbaachisaadha sababa ta'eef iddoo biraan barbaadinaa. Inni Waaqa keessa taa'ee jira. Mirga Waaqayyoo jira. Achitti isa barbaada jedheetu dubbata. Achitti isa barbaada. Yaada garaa keessanii immoo waan Waaqa irra jiruttidha malee waan lafarraatti hin hidhinaa. Yaadni keessan yeroo hundumaa isa barbaaddan Kiristoos sana iddoo inni jiru gara mirga Waaqayyootti yaadni keessan hidhamu jedheetu dubbata. Waan lafarraatti yaada keessa hin hidhinaa. Eessatti hiitee jirtu obboleessa kooti yaada kee? Eessatti hiitee jirtu obboleettii kooti yaada kee? Nama Waaqayyoo yaada kee eessatti hiitee jirta? Biyya lafaatti hiitee jirta? Haa ta'uyyuu malee yaada Waaqayyoo hin barbaadda yoo ta'e duraan dursa akkasiin jedha Waaqayyo. Biyya lafaarraa yaada kee hiikisiin jedha. Biyya lafaarraa hiiki. Yaada kee waan Waaqarraatti hidhi. Ani immoo yaada koon sitti mul'isaa jedha Waaqayyo. Kanaaf yaada Waaqayyoo baruu warri barbaaddani yaada keessan waan Waaqarraatti hidhuun akkasin irra jiraatutu sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqa keessa dhokateera jedhetu dubbata. Haaleluyyaa. Natti tolaanaan kutaan kun isin maal taataniittuudha? Isin duutaniittu jireenya biyya lafaa kana keessaa duutaniittu. Waan biyya lafaa yaaduu jala maal taataniittu? Duutaniittu hin jirtan isin duutaniittu. Jireenyi keessan eessa jira? Kiristoosii wajjin Waaqa keessa dhokatee jira. Hin mul'attan hin argamtan dhokattaniittu isin jira. Eessa dhokanne? Kiristoosiin keessa dhokattaniir. Yeroo inni mul'atu immoo isa duukaa mul'attu. Amma hin jirtan hin mul'attani amma hin argamtani. Namoonni baay'een gaaffiin isaanii maaliif ani mul'adhuudha? Hin mul'achuuf yeroo isaa miti. Kanatti mul'attu gaafa Yesuus Kiristoos mul'atutu ulfinaan Kiristoosii wajjin mul'ata. Kanaaf amma iddoo inni jirutti isa barbaadi. Yaada kee waan Waaqarraatti hidhi. Yeroo sana Waaqayyo yaada isaa nutti argisiisa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 38 yoo laaltanii duraan dursaatiin yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti hidhaa malee jedha. Wanta isin barbaachisu hundumaa hin argattu jedheetu dubbata. Maal godhaa malee yaada keessan maalittidha? Mootummaa Waaqayyoo barbaaduudhaaf qajeelummaa isaa barbaadutti yaada keessan hidhaa. Waan yaada keetti hiitetu argatta obboleessa. Mootummaa Waaqayyootti yaada kee hinaan isaa argatta.
qajeelummaa waaqayyooti yaada keenyaan isa argatta. Waan biraatti yaada keenyaan immoo isuma argatta. Kanaaf yaada waaqayyoo argachuu barbaaddu yoo taatanii yaada keessan mootummaa waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaduuttidha. Yeroo sana waaqayyo yaada isaa isinitti mul'isa. Hallelujah. Yaada waaqayyoo beekuun attam dinqiidha firoota koo. Kanaaf isinin jajjabeessaadha. Yaada garaa keessanii haareffadha. Qalbii keessan jijjiirradha. Warri qalbiin jijjiirranne, warri Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin beekne, qalbii keessan jijjiirradha. Jireenya keessan keessaa waan moofa duguugaa baasaatii gata. Yeroo sana waaqayyo yaada isaatiin isin guuta. Waan haaraadhaanitu isin guuta. Namoota waaqayyo yaada isaa bira kaa'etti maxxanaa. Yaada waaqayyoodhaa isin barsiisu. Yaada keessan immoo waan waaqarraattidha. Yeroo sana waaqayyo yaada isaa isinitti agarsiisa. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namoonni Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu keessaniitti godhattanii fudhanne yoo jiraattanii kadhannaa gabaabduu kana wajjin kadhadhaa. Erga kadhannaa kana kadhattanii immoo sanbata guddaa borii gara waldaa naannoo keessan jirtuu dhaqaa. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhachuu keessan geggeessitoota waldaatti himaa. Nuufis immoo iimeelii keenya iskiriinii keessan irratti agartaniin nu barreessaa. Jajjabinaaf gorsa barbaachisaa ta'e isin ilaanna. Kadhata kana wajjin kadhadhaa. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Yeroo kanaaf maqaan kee haa galateeffamu. Sagalee kee dhaga'ee gara kee dhufeeraan as himadhu. Cubbuu koo hundumaa naaf dhiisi. Maqaa koo har'a mazgaba jireenyaa irratti barreessi. Seexana biyya lafaa ganeera. Har'aa jalqabee mucaa keen ta'a. Mana keetti nas himadhu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Waaqayyo sinaa eebbisu. Baay'ee sin jaallanna. Torban har'aa deebinee sagantaa wal fakkaatu wal agarra. Hallelujah.